waggaa torba mana xalabaa turte. Mee bikaan baasii tana. Hanqa kan rakkatan kana baasii lakkoofsa qalbii hin dura. Numo. Nu waamanii galuu feetaa maalii feetaa nuun jedhanii minu achitti nu waamanii ambaasiin qubumaa nuun qabu. Isin jarumaa isin injee malee ambaasiin quban qabdoon kan. Ambaasiin waan bakka hundi jirru nun beeku guyyaa wayyaani. Anaa fi mucattii san nun deemee ture beekte. Namichi kun. Namichi ambaasii sun hin sodaata. Bakkee isiin itti kasabtu san na fidanii turanan. Dogongoraan na fidan. Maqaa fi dogongoran na waamanii isii fi jettee amma waggaa tokko asii turtu saniif namicha hojii deema. Bakka itti kasabu sanitti kana sani jedhee mormu. Isiin afaan Amaariffaan beektu anatti akkana haa jettu birri kiyya naa kennuu qabda akkan sodaan isiin itti dubbattu naan jedhu. Asitti afaan Amaariffaatiin natti himanaan. Jechuun afaan Amaariffaan dandeettu. Dandeessu bijoo wallootii mitiirree. Isiin ijoollee Shashamanneeti. Shashamannee taa'ee isaa si deemsa takka Shashamannee takka walloo. Ta walloo sun galtee jirti akka taatellee taatu waan fedhellee irra gahe. Dhuga. Ta Shashamannee san amma mana hidhaa jira. Ammallee jechuun. Amma sana mana hidhaa jirti amma waan godhu dhabee asitti ijoollee nama ofii beeku kadhadhee fi birrima dhibba takkaan guura fi jedhee ijoollee kadhatu jira. Amma fardi jitan isiin tuni. Ati namichi baase maallaa kafaltee baate. Isiin tunoo kuma jaha kafalte isiidhaa miteedha. Ana achumatti itti dhaqe biraazanii mucattii waggaa tokkoof baatee afur jirti san. Achumatti itti dhaqee ancarrammaan na fuudhee warra gurgurame san keessa oole. Maqaan ishee ni jamti silaa. Gannati. Gannati jamti. Mana hidhaa keessa jirti naannoo Riyaad. Mana hidhaa keessa jirti Riyaadiin keessa magaalaa keessa illee miti. Daaggarra. Manni hidhaa san. Hara barraa kana jechuudha. Manni hidhaa garuu keessi isaa baay'ee bareedadha. Isin akka qabdi wayii akkaan himatanii jirti waan kana balleessitee jirti waan kana qabu silaa takki. Waan isin hidhamtee waggaa torbaa mana xalabaa turte. Birrii takka illee hin arganne riyaala takka warraa ergitee hin beektu warraa bilbiltee hin beektu. Bilaashi dalaguu malee. Bilaashi dalaguu bitta achii waggaa torbaa kan erga turteen booda namitti harkaa baatee mana seeraa dhayite. Jalaa baddee. Achitti namitti waamanii namitti 70,000 irra jira birrii isii. Maallaqa michuu sanaa. Waan waggaa torbaa akkumaan dalee Riyaala jechuudha. Riyaala 70,000. Tole. Booda namitti 20,000 hin kafalu jettee 50,000 kafalaaf jette. 50 kafalaaf. Booda ambaasii guyyaa hunda isheen deema ofii homatakkaan murteessan. Guyyaa hunda deeman homaa murteessan. Waggaa tokkoof baatee isheen jettama. Malee egaa maallaqa sanii akkasii jirti malee galuu looti jechuun inshaallah yoo rabbi. Amma hin galchine lafa isii galillee hin jenneen maallaqa illee arganne waggaa tokkoof baatee shanti. Garuu gizee dabalatee gaafate akkam fayyaan si maal kan? Guyyaarraa dawwalaaf. Amma yoo birrii san yoon argatiin harmee isii dubbiftee hin beektu anaaf mucaa wayii birrii kaardii guunnee fi birrii 60 nama lama walitti. Gannat eenyu jaallu? Harmee isii dubbifte. Gannat eenyu jaallu? Gannat ganamooti. Gannat ganamo. Isii tana akka namni dubbisee achi isaa ammaatiin itti dhaqee dhimma kana akka hiikaniif yoo goonee wanaaf ati maal tana? Ambaasiin kun hin neqaa sabarii jedha. Quba qabanii beekan. Fakkeenyaaf ambaasiin afaan jaraa waan waliin galleef arabi biratti afaan biraatiin itti haasawuu waan hin dandeenyeef sabarii jedhaan afaan arabii biratti illee. Afaan jaraatiin rakkina biraatti himee akka gartee isitti illee fira dubbattee hiikatu afaan jaraatiin itti himuu hin sodaataninis. In sodaata barqanii an argisan biraazilaa ija kiyyaan argeeme. Fiigee nurra gayyaa jedhanii jarri nama lama tokko sawwaa shumeessi irraa ijoollee fidee dhufee Oromoo Itoophiyaadha. Inni immoo ambaasiidha nama lamaan ta'anii haasayan. Akkuma namichi waliin arabaa ta'e dhaabatu sunni nurra yaa jette. Sheekotiin. Nama lamaa wal bira hiriirtanii haasayina. Sheekotiin. Ganama yaade kalaas. Ani immoo gaafa dibaafachi barbaade.
Isheenis dura qabamte siitti dhaga'e bakka sanitti. Kamiin ani moo Gannat sanatti siitti dhaga'e. anas itti dhaqee mana hidhaa keessatti Achumatti gaasiillee nagaa rakkattee biraa baate boodarra. ani achirraa bakka isii hojiitti hidhame sanarraa warra gurgurame san keessa oole uummata gurraacha kan namni 3 Oromoon nama 4. Amma gaa lakkoofsi na ergiteeti. Ilmaan Oromoo gartee amma gaa yeroo ammaa isaa hojii jiranii addunyaa kanarraa waan dhimma keenya haasa'u jiranii. Ishii sanillee akka achi baasan namoota biraallee akka hiikaman gartee nutis gaa yaaluma godhu jirraa kanallee yoo arginu laaffisi nuti sanillee akka baasan goona. Rakkoon hin jiru si hima lakkoofsallee maqaallee rakkoon qabu. Maqaan isii Gannat Ganamooti. Gannat Ganamoo jaamti. Immoo qolaa shiqaloo gana keessaa. Lakkoofsallee irraa hin qabadha waan ta'eef. Gannat Ganamoo jaamti. Ijoollee Shaashamanneeti. Ijoollee Shaashamanneeti. Waggaa 7 hojjetteeti maallaqa waggaa 7 fudhatanii jechuun jiru. Waggaa 7 dalaydee maallaqa takka hin arganne amma mana hidhaa keessa immoo waggaa 1 fi baatii 5 jirti. Baatii 5 jirti jechuudha. Mee yoo si dhiyaate poolisiin haa kanneeti anallee ta'uu baatu gartee akkana dhiiraan agarri bisuun godha maaliif ani barsiisummaa haalaa maasan jira waan ta'eef achitti dhimma kana yoonni qulqulleeffadhe jecharraa gartee nallee hordofuu danda'anii. Ani akkati waa dubbatu hin barbaadu maaliif jennaan gosa nageenya keetiif baay'ee sodaadha. Rakkina hin qabu. Amma akka goonu nama gooneefit amma gartee akka sagalee sinillee barbaadu nama gooneefit namni gartee akka jala bu'ee dhimma kana gartee eenyutu hordofu. Bas amma ambaasiin waan akka faayidaa gosa hin jiru. Ani yeroo gabbu'ee akkam ta'a jettee siin boonnan kaardii guutee fi harmee gadi dubbisi jedhee ni geesse. Asitti ijoollee walii qabeeti birrii 50 illee taatu jedhee gurubbii hidhee kadhatee jira. Gaafa istila ammoo isii fa'aa ammoo isii Oromoo ni gargaarti ammoo gaa isiin akkatti gargaarullee ni qabdi. Lakkoofsii fudhanneeti. Lakkoofsitti waa qabadhu yoo nama kennite dandeenya. Duwwaa 595. Duwwaa 595. 85. 85. 45. 47. Laal 85. 47. 47. 16. 16. Ayyiga ani kun ka bilbilaatii miti kun ka WhatsApp fi remote. Amma rakkoon qabu. Ani bilbiluuf ije. Atillee waan goota akka Oromummaatti. Lakkoofsa kiyya kun si harkaa bahee nama biraan dhaqin. Lakkoofsa kiyya kun si harkaa bahee nama biraatiin kanneen isiin akkana hin dubbifne abbaa fayyoo akkana hin dubbifne jechuudha. Ani beekuu gartee amma maneeraa kan jiru waan ta'eef. Kee moosina? Akka tasaa jechuun mootummaa lakkoofsa irra deemti waan ta'eef. Ati lakkoofsa kiyya bira qabdaa anaas wal quba qabaannaa. Lakkoofsa kee namaan kennu akka ati nama wajjin haasoftuyyuu hin barbaadan achi keessayyuu bakka jiree carraa mana hundaa asirraan gahee rabbiime akka ati calliftee deettu barbaada. Gaafa ati achi Facebook irratti liivii ittee namni isaa haasofsiisan guyyaa bakka illee gammadee hin beeku. Dhugaa keessa waan nama iyyuu baana. Hedduu amma namichi kalaas yeroo isiin hinqanii wayii liivii irra baasanii turanii namichi itti dhaadhatee siyyuu abbaasi. Akkasitti isii naaf gartee ijoollee Oromoo hedduu jira ijoollee Oromoo gartee amma dhimma haarti waraasuun hedduu jira. Nuutu irratti dubbatee akkasitti anis ijoollee qunnamsiiseen akka gartee isiisan dhaqanii achi fuudhan anaa godhu jechuudha. Rakkoon qabu ati garuu asii dhaamu akka obboleessi kiyyaatitti ilaalaan ijoolleetti yookiin itti malee ofii keetiitti dhiyeessu. Ani immoo achi keessa isii dubbachuu waan hin dandeenyeef asitti waan irraa hambifatan jiru ijoollee kadhatu jira. Inshaallah. Gurubbileen hedduun aan guddenne. Rabbis illee gargaaru amma Oromoon ishee ni gargaarti amma nullee gargaaru amma nuti hedduu isin gargaaranii turanillee akka itti gargaaran hin jiru ittuma hin akkasii jirraa akka itti gartee asirra illee galu hin jiru. Abshirii inshaallah. Waan biraan dhabde gartee Oromoon takka achi baaftee gartee xiqqoo illee taatu gartee waan irra sabartee gartee wanti jettu Oromoon ni gootee fi. Kanaaf rakkoon qabuuti galatoomiin badinii anis isin dawwalaa gizee biraallee isin dawwala amma immoo